Tole hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalala. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Egaa har'asi waan tokko isiniif fidee dhufeera jechuudha. Inni kun garuu baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Baay'ee na dhibeera jechuudha. Namni kun akkamitti akka inni feekii hojjetu jechuudha. Warri dhiiraa baay'ee siistemii garaagaraa hojjetu. Durboonni maalitti amanna seetan nunni shamarran yookaan dubartoonni maalitti amanna seetanii irri tokko maatii keenyatti waraqaa ergee jaarsa erginaani baay'ee amanna kanatti amanna jechuudha. Baay'een keessanii waraqaa ergee jennaan jaarsa ergee jennaan baqa full of confidence tokko nutti dhagahama waan ta'eef nama sana irratti baay'ee of gannaa jechuudha. Ndee maatiin beekaniiru maatii naa beeksiseera jaarsa ergee waraqata ergee beekana kennaniiru soo irratti of gattaa jechuudha. Kana waan ta'eef namni kun namni dhufaa itti amanta. Kanaga haala kanaan namni kun kan itti dhufe jechuudha. Mucayyoo kanatti baay'ee nama ajaa'iba. Sanuu osoo maatii isaa warra isaa obbolaa isaa abbaa isaa warra shitti ergeellee weeldaan wanti kun illee amma tokko maatiin isaallee beeku boriifillee jedhamu. Garuu inni feekii hin jirre hojjete jechuudha. Gaafa jaarsa ergullee waraqata enios rakkoon hin jiru ofiisaa yugeesse naannoo sanatti kennuu danda'a. Jaarsa gaafa ergu immoo namoota garaagaraa erge jechuudha. Fira isaas miti, obbolaa isaas miti, abbaa isaas miti. Namoonni maatii ishee bira dhaqan sinii galaara feekii ajaa'ibaa jechuudha. Innaa kanarraa kaastanii wanta sirriitti waan hubattan tokko jira jechuudha. Innaa gara seenaa sanaatti yeroo sinii seenuu jalqaba jarri kuni mucaan kuni erga biyyaa baatee naannoo waggaa 5ti. Biyya Arabaa erga deemtee naannoo waggaa 5. Haa ta'u malee naannoo waggaa 2 maatii ishee gargaartee waggaa 2 erga maatii ishee gargaartee booda nama onlaayiniidhaan bartee jechuudha. Nama karaa onlaayinii bartee nama tokko wal bartee jaallatte. Namni suni akka jedhutti hojii mataasaa qaba. Hojii mataasaa hojii mootummaa qaba jechuudha. Yoon adda baasee ibsuu baay'ee fi hojii mataasaa qaba nama of danda'ee nama of jiraachisudha. Itti aansee immoo nama kana faana erga walitti dhufanii haala kanatti deeman. Kanaaf jaarsan ergadha waraqatan ergadha jedheen. Tole jettee isheenis maatii ishiitti ergatanii maatiin garuu baay'ee walirraa fagoodha. Innaa jarri kun lamaan jaalalaan adeemanii gara maatiitti bira haa ga'uu jedhanii jechuudha. Maatii bira haa ga'uu yeroo jedhamu tole jettee maatiitti ergamee itti gasheen waan beektu hin qabdu. Maatii bira akka dhaqamee isa booda immoo abbaan kiyya baay'ee dhukkubsataa deemuu hin danda'u jedhee namoonni dhaqan hunduu firas miti humaas miti alagaadha. Namoota beeku wayii walitti qabee ergee jechuudha feekiidha. Sila yoo abbaan dhukkubsatee obboleessi abbaa hin dhabamu, obboleessi haadhaa hin dhabamu, obboleessi kansaallee hin dhabamu, firri aanteen tokko hin dhabamu. Gaafa akkuma aadaa keenyaattu durba tokkoo fi jaarsummaan dhaqamu firri wayii keessa jiraachuu qaba. Aanteen wayii abbaa haa ta'u, obboleessa abbaa haa ta'u, obboleessa haadhaa haa ta'u, wanti tokko firra keessa jiraachuu qabu. Inni kun garuu akkanatti himtette jechuudha. Firra tokko keessa hin jiru kan dhaqe hundu halagaadha itti. Asumaa ka'a gaa dubbichi asumaa ka'a. Tokkodha. Erga kana ta'ee booda deebi'ee namichi kun maallaqa natti ergii jechuun jalqabe. Isheenis gaaffii tokko malee dura kan ofiis kaawwattu maatiis gargaaraa turte maallaqa gara isaatti daayivartii goote. Maallaqa gara isaatti daayivartii goote osoo itti ergitu booda jechuudha. Yeroo ji'a maallaqaa fa'aa eegaa itti ji'a maallaqaa fa'aa eegee yeroo maallaqa jala gahu sirriitti amallisaa bareedaa ta'a. Baay'ee waan garaagaraa naa ergaa abaaboo garaagaraa viidiyoo garaagaraa naa ergaa. Isa booda wanti tokko naagaluu dhufee itti gaa naagalaa dhufe akka inni birrii dhumaaf cinqamu akkuma inni birrii barbaadu naagalee indee ati birrii qofa barbaaddaa'u yeroo birrii maaliif akkana sirriitti gammadamna min jedhee akkuma qoosaa godhee ani garuu waan keessa koo jiru itti dubbadhee jettee innis akkamitti akkas naan jetta jedhee gara lolaatti jijjiiramee
waanuma kanarraan kan kee aaree bilookii isa godheetti maallaqa itti ergiteetti gaa maallaqa baay'ee itti ergiteetti hammasaa garuu hin ibsu ani isa booda maal goote seetanii nama biraa haasofsiisuu jalqabde bilookii gooteetti nama biraa faana haasa'uu eegalte yaa callistee ma haasofti nama biraa faana bifuma jaalalaatiin waggaa tokko ol addaan bahanii turan. Namchi kuni deebi'ees isheen barbaanne deebi'ees isheen gaafanne maaliif bilookii na gootee kanaaf jennee wallollaa jedhee araarama yookaan nagaa hin buusne daandiitti walitti dhufan tokko hin mijeessine jaarsummaatti hin ergine namatti hin ergine bilookii na gootee kanumaaf jettee jedhee namatti namni silaa dhugaa si jaallatu tokko hiriyaa sitti ergaa firallee sitti erguu danda'a namallee sitti erguu danda'a bilookii narraa kaasiin jedha. Inni garuu cillim jedhachumaan badee isa booda ishumti immoo deebitee maallaqa kiyya hamma kanatti ergee maallaqa kiyya fudhatee maabadaa dubbisuun qabaa jettee barbaaddee bilbilteef. Isa booda bilbilteefi maallaqa kiyya naa deebisii jetti. Maallaqa kee maaliin sii deebisaa? Sii deebisuu nan danda'a garuu dhiifama naa godhiti waan hundumaafuu walitti araaramnee waliin adeemnaa jedha. Isheetu barbaadee dawwalee fi baay'ee amma barbaadee dawwaltee fi akkana jedhee deebisaa fi tole jettee haasawaa gochuu jalqabde dhiistee isa faana adeemuu jalqabde. Isa booda maal jedhaan seetanii dhiifama naa gochuu kee ilaalaati maallaqa ergeedha. Maal tuqamaan nama maallaqa tuqama maallaqa ergi akkati dhiifama naa gooteen ilaala akkati natti araaramteen ilaala. Tole ammas maallaqa itti erga jettee ammas marsaa lammata maallaqa itti erga nafaan haasaa wantoota tokko kanaan durallee hojjedhu jedhee walii galee hin hojjenne jettee humaa hin hojjenne jettee ofiillee akka suuqii qabu natti mee suuraa faa keechitti footoo naa erga jettee hojii mootummaa keessaa bahee akka hojii dhuunfaa immoo galee natti meettee hojii akka qabu sirriitti itti hima jechuudha. Isa booda maallaqa ji'a lakkaa'u jalqabe. Ji'a lakkaa'ee guyyaa maallaqaa ergi. Guyyaa maallaqaa ergi. Isa booda maallaqaan erguu bakka maallaqa erguun barbaadu jennaan natti jijjiiramuu jalqabeetti. Isa booda ammas maallaqa naan jedhaa itti. Maallaqaan hin qabu jedheen hin qabu yeroo hin jedhu tola ooltummaa hojjechaa jirtamoo nama biraa faana jalqabdee kan maallaqa hin qabu naan jettu. Dhageessaniitu. Tola ooltummaa hojjechaa jirtamoo akkamitti maallaqa dhabdee moo nama kan biraa faana jalqabdee naan jedha jettee innaa gara dhumaatti isin fidu nama kanaa namni kuni yeroo maallaqa yoo itti erge malee nagaan qabu maallaqa yoo itti erge malee nafaana naasa'u maallaquma naan jedha ani immoo inni maallaqa naan jennaan humaa tokko osoo yaadiin maallaqattumaan erga jette akka nama tuqame. Maallaqa ergenna akkuma nama tuqamee jiru akkuma nama ergamuu qaba jedhameetan erga maallaqattumaan erga amma kiisii yookaan borsaan kiyya duwwaa ta'utti maallaqattumaan erga jette. Namni kun garuu kaayyoon isaa maalidha naa hin galleedha amma asirratti argitanii. Kaayyoon isaa garuu isheedhaaf galuu yoo baate sirriitti isinii gala. Anaafis naa galeera kaayyoon nama kanaa jechuudha. Jalqabumarraa kaasee adeemsa feekii inni ittiin dhufe ishee baree halagaa wayii nama waliigaltee wayiitiin namoota beeku hiriyoottansaa manaamni walitti qabee maatii isheetti yeroonni ergee kaasee haga amma yeroo irraa isheen bilookii gootus haa deemtu jedhee dhiisee ammas isheen barbaannaan immoo tole hin araaramna dhiifama naa gochuu kee maallaqa erginan laala. Kaayyoon nama kanaa maalidha? Anamma nama kana faana jiraachuuf maallaqan itti ergamu akkamiin godha yeroo hunda maallaqatti erguun qabaawu an duwwaa taa'ee maallaqa isatti erguun qabaayyuu jetti obboleettiin kun mee maalirraa barattan feekii baay'ee jira onlaayinii kana keessa inni jalqabaa garuu kan isin shawwadamuu hin qabne maatii keetti ergee dhiisee you don't care dhimma hin qabaatiin maallaqatti hin ergine jechuudha inni maatii keetti ergu dhimma jireenya sifaanaati malee waa'ee maallaqaati miti. Maallaqaaf haala mijeessaa jira miti. Sifaana bor jiraachuuf haala mijeessaa jira. Amma garuu maaltu ta'e maallaqa sirkaa fuudhuudhaa fi haalli kan mijatu waraqata ergu jaarsa ergu maatii kee baruudha.
isa boodee kan kootii siin jedha ati immoo maatiin koo beekuu ettee turgufatta. Kun adeemsa jirudha jechuudha. Maatii keettaa ergatu wal jaallataniitu taana mafi mushkil walii gala garuu maatii keetti ergira maallaqa ergi maal jedhanna haa garagalu. Dhugaan siniin jedhan dee isaaf hojjechuu dhuftan immoo isaaf dhama'uu dhuftan. Mucaa kana amma akka inni itti gowwomsee sammuu ishee qollofee maallaqa irraa nyaate ilaala. Ammallee mucaan kun isuma faana jirti garuu maal gochuun qabaa? Maallaqallee danuutti ergeera. Maallaqa ji'a lakkaayetu keessuma ba'ee tola ooltummaa hojjechuu jalqabde akkamitti maallaqa hin qabu naan jettaa? Maal ittiin hojjechaa firan birrii ishiitiin? Kana itti naan caqasne birrii sanaan immoo waan isa kanaan duraallee nan dalagadhe akka inni balleesse natti himte amma isa ergitu garuu maal akka ittiin hojjechaa firtu naa hin caqasne. Ani garuu maalan hubadhe nama kanarraa jechuudha. Jalqabaa feekiidhaan namoota maatii ishiitti yoo ergee maatiinsa akka hiccitii kana baran hin barbaadu. Because nama wayii qabaa jechuudha kan maatiinsaa beekan. Na dhagaye. Maaliif fakkeenyaaf ani amma maatii qaba miti maatii qaba ani. Haadha manaadha. Heerumeen jira mana qaba. Maatiin kiyya akka ni mana qabutti beeku akka ni heerumetti beeku akka ni mucaa qabutti beeku. Osoo ani haa jennuuti ushummaa wayii qabaadhe maatiin kiyya akka baran nan barbaada. Ushummaa wayii otoo hin qabaadhe isa bira nan deddeema ta'e iccitiidhaan oskaadhaan bira deemaa jechuudha. Waan irraa fayyadamu yoo jiraate. Namni kunillee waan akkana akka godhaa jiru natti tilmaame jechuudha yaada isaarraa. Maatiinsaa nama tokko kansaa kan ta'e tokko beeku. Dubartii wayii akka inni qabu beeku. Kanaaf jecha maatii isaa dhoske. Akka maatiin hin dhageenye maatii dhoske namoota kaaniin akka ergame beeksise. Maatii keessa firrillee hin jiru jettee mucaan firrillee yoo jiraate firrillee beeka jechuudha kan waa'ee isaa. Kana dhoskeera. Lameedha. Lammata immoo isheen bilookii goonaan xirrigi jedhee bade. Hamma fayyadamu fayyadameera kaa. Durumayyuu waan fayyadamu wayii fayyadameera. Yoo haftes hamma fayyadameera jechuudha. Amma immoo isheen barbaaddee jennaanii hin araaramnaa dhiifama naa godhi jedhe. Dhiifama naa gochuu kee immoo maallaqa erguudhaan agarsiisii jedhe. Kana caala gogaa kee quncistee ergitaaf immoo maal irraa fuuta nama kana? Miidiyaa irratti sitti machuudha. Nama kana humaa tokko kan kees miti kan kees ta'uu hin danda'u. Bakka sirraa quncisee sirraa nyaatee qullaasidha boor si maraacha yoo biyyatti galtee si maraacha namni akkasii jechuudha. Osoo namni kun dhugaa si jaallata ta'e isa maatiillee dhiisish maatii feekii godheera. Ennaati bilookii gootullee jaarsummaa sitti erga namni jaarsummaa namatti erga nama beeku barbaadee hiriyoota kee barbaadee feesbuukii kee jala galee barbaadee hiriyoota kee haasofsiisee itti na araarsi jedha. Inni kana sin goone xirrig jedhee deema. Maaliif faayidaa wayii barbaada malee sin barbaadu ka. Ergi ishi lammata immoo erga walitti araaramtanii inni duraa hafe jettanii erga araaramtanii maallaqa irratti miti sababni lolli keessan inni duraallee maallaqaatii yeroo hundumaa maallaqa jettaa jennaan miti kan wal loltan. Amma immoo yeroo deebi'u tole baqqaan maallaqa hin barbaadu. An nama of ga'e an hojjetaa mootummaati maallaqa kee hin barbaadu siin hin barbaada maallaqa kee ol kaawwadhu iddoo feete kaawwadhu of jalaan qisaasessiin boris itti fayyadamta. Ana faana garuu adeemsa kee itti fufi boriifin si barbaadaan maallaqa kee irra dhimma hin qabu erga dhorkattee maallaqni kee kan keeti. Ana faana garuu nagaadhaan itti fufna jaalala keenya hamma gaafa dhuftutti osoo jedhe baay'ee gaarii. Garuu inni ammas dirriqee maallaqi ergii kanaan mirkaneeffadhee ciniinnate jechuudha. Na habiibti hordoftoonni kiyyalee waan si gorsan qabu waan si barreessanis qabu. Anillee keessaanis ishee gorsee jira miidiyaa irrattis dubbadhee jira akkasin irraa barattanii fi waan ajaa'ibaa kana sirriitti irraa baradhaan siniin jedhaa laayik gochuun dagatinaa. Thank you.